Karoorri daldalaa hundee yookaan bu'uuraa fi utubaa daldala tokkooti. Karoora daldalaa jechuun utubaa tokko kan daldala yeroo jalqabdee akka galma geessuuf sii ba'atee deemu. Kanaaf karoora daldalaa gaafa baafattu maal faa beekuutu sirra jiraata. Qabxiileen armaa gaditti ilaallu kan gaafa karoora daldalaa baafachuu lafaa kaatu si gargaaran. Jirtu akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garagaraarra jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti salaamanni kiyya isinaa dhaqqabu. Kan isiniin jiru ana Daraaraadha. Kanneen hanga ammaa chaanaala kana subscribe gootanii laayikis gootanii namoota biraa qooddanii nama biraanis geessan. Kanneen hanga ammaan tana chaanaala kana subscribe godhuun laayikii fi share godhuun namoota birallee akka dhaqqabu gootan galanni nu biraa qabdan guddaa akka baharaati. Kanneen hanga ammaa laayikii fi share isin godhin hoottaa nutti makamaa barnoota daldalaatii fi qabiinsa maallaqaa akkasuma barnoota diinagdee garagaraa baradhaan isin jechuu barbaada. Akkuma beekamu arraas mata duree tokko isinii qabadheetiin dhufe. Kallattumaan gara mata duree keenyaatti kan ceenu ta'a nu waliin tura. Mata dureen keenya kan arraan tana qabxiilee 10 barbaachisoo kan ta'an yeroo karoora daldalaa baafannu jechuudha. Qabxiileen 10 kun maal faadha? Gabaabdumatti daldalli tokko gaafa jalqabu lafaa kaatu sagantaa fi karoora qabaachuu qaba. Galma mataa isaa qabaachuu qaba. Akkanumatti usanii daldala seenuun abaluu jalqabe jaanii jalqabuun balaan isin fiddurra hamaadha waan ta'eef. Kanaaf arraan tana mee karoora daldalaa baafachuudhaaf maal faadha beekuun nu barbaachisa kan jiru irratti xiyyeeffanneeti qabxiilee 10 kanneen karoora daldalaa keessatti hammatamuu qaban irraa dubbannaa jechuudha. Tokkoffaan cuunfaa waliigala karoora ati baafatte. Akkana jechuun qabiyyee karoora daldalichaa san gabaabsinee haala itti lafa keenyu jechuudha. As keessatti maaltu hammatama? Oomishaa fi tajaajila nuti dhiyeessuu deemnu. Akkaataa itti dhiyeessuu deemnu. Gabayaa itti dhiyeessuu deemnuu fi akkasuma maamila irratti xiyyeeffanne kan itti dhiyeessuu deemnu. Haala dorgomaa keenya wajjin ittiin dorgomuu teenyuu fi haala qabiinsa faayinaansii keenyaallee gabaabsinee as keessatti kan keenyu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan ibsa daldalaati. Ibsa waliigalaa kan daldala jalqabuu deemnu kana ibsu jechuudha. Balballoomii daldala jalqabuu deemnu kana kan ibsu jechuudha. As keessatti galma oomishnii fi tajaajilli nuti gabayaa irratti dhiheessuu deemnu dhaqqabuu qabu. Yookaan galma akka dhaabbata tokkootti dhaqqabuu qabnullee kan keenyu as keessatti jechuudha. Isa biraa as keessatti kan hammatamu ergama yookaan mission statement of the business. Ergama daldala keenyaa sanii as keessatti galchinaa jechuudha. Inni sadaffaa xiinxala gabayaati. Xiinxalli gabayaa yeroo jennu gabayaa tokko usteetuma seenuu dura gabayaan ati yaada uumtee karooratti gootee gabbuusuu deemtu san geessuu deemtu yookaan oomishaa fi tajaajilli ati oomishtee gabayaan ati waan kana itti dhiheessuu deemtu. Waan ati itti dhiheessuu deemtu kana ni madaalti. Namootaan ati irratti xiyyeeffatte yookaan maamiloonni ati irratti xiyyeeffatte san gabayaa tana keessa ni jiranii. Lakkoofsi namaa yookaan hangi maamila ati irratti xiyyeeffattee sanoo baay'inni isaanii akkami? Kan jiruu fi waan kana fakkaatanii as keessatti laallaa jechuudha. Kana jechuun lookeeshinii yookaan kallattii gabayaan ati filatte san itti argamu sirriitti beekuu danda'uu qabda. Namni ati itti oomisha kee dhiheessuu deemtu yookaan maamiloonni ati irratti xiyyeeffatte san gabayaa kana keessatti hangam takkaatu argama? Ni jiranii. Akkasuma kallattiin gabayaan tun itti argamtu namootaaf michuudhaa kan jiru adda baafachuutu sirra jiraata jechuudha. Itti aansinee kan laallu hooggansaa fi caaseeffama daldala keetiiti. Yoo dhaabbata taate haalli caaseeffamaa fi bulchiinsa dhaabbata keetii kun akkami? Bifa kamiin kaayame?
Hooggansii fi caaseeffamni daldala tokkoo if dura deeminsa daldala tokkoo keessatti bu'aa guddaa qaba waan ta'eef. Inni shanaffaa xiinxala gabayaatii fi gurgurtaati jechuudha. Kana jechuun tarsiimoon addaa kan ati gurgurtaa irratti qabdu. Sababni maammilli ati irratti xiyyeeffate oomisha kee bitachuu qabuuf maali? Maaliif si filachuu qaba maammilli sun? Tarsiimoon gurgurtaan addaa ati kan maammilli kee si filatuuf qopheessite maaltu jira? Bifti addaa kan ittiin maammila kee bira dhaqqabuu qabdu maal faatu jiraadha as keessa? Itti aansuudhaan ibsa oomishaa fi tajaajila keenyaati. Kana jechuun tajaajilaa fi oomisha gurguruuf gabayaa finne san qixa sirrii taheen haala ifa tahee fi gabaabaa taheen ibsuu danda'u. Qaama itti gurguruu deemnu sanii fi gabayaa fiduu deemnu sun akka oomisha keenya kana beeytu. Inni biraa kan as keessatti hammatamu. Beeksisni ati oomisha keetii fi tajaajila kee gurguruuf goote yookaan odeeffannoon ati dabarsitee nama biraan geesse kallattiidhaan gaafa dhufanii oomisha keessan fayyadaman yookaan sirraa bitatan oomishni keetii fi odeeffannoon ati dabarsite suni sirritti wal simachuu danda'uudha jechuudha. Itti aansuudhaan inni biraa kan laallu karoora hojiiti jechuudha. Karoora hojii keessatti maaltu hammatama? Karoorri hojii kun wanni inni hammatu eessaa fi akkamitti karoorri kun hojiirra oola? Karoorri daldalaa ani baafadhe kun kaniin ittiin oomishaa fi tajaajila kiyya gabayaan filadhee fi namootaan filadhe san biratti geessuu deemu haala kamiinii fi yookaan akkamittii fi eessatti hojiirra oolaa kan jiru as keessatti hammatamaa jechuudha. Inni saglaffaa financial projection haala faayinaansii yookaan maallaqaan wal qabatee karoora kee keessatti kaayamuu qabu jechuudha. Kutaa kana keessatti wanni ibsamu jalqabbiidhaaf maallaqa si barbaachisu yookaan kaapitaala si barbaachisuu fi erga jalqabde total revenue yookaan haalli galii waliigala keetii xiinxalamee kan keessatti kaayamu jechuudha. Akka fakkeenyaatti daldala tokko yeroo eegalte daldalli kun erga hojii irratti gabbee booda kaapitaala hanganaan ammallee kaapitaala hojii ittiin adeemsisu hanganaatiin erga hojii jalqabe booda ji'atti birrii meeqa argachuu danda'a? Waggaatti birrii meeqa argachuu danda'a? Haalli galii isaa kan waliigalaa hegereen isaa xiinxalli galii isaa maal fakkaataa kan jiru jechuudha. Inni dhumaa appendixidha. Isa kana jechuun maal jechuudha? Fooyya'insa caalmaatiif gargaarsa dabalataa yeroo barbaannu jechuudha. Akka fakkeenyaatti qorannoo gabayaatiin wal qabatee yoo oduulee garagaraa tan dabalataa barbaanne caalmatti tarsiimoo teenya tan gabayaa fooyyeessuudhaaf jechuudha. Faayinaansiidhaan wal qabatee haala faayinaansii keenya fooyyeessuudhaaf dokumentiin nu barbaachisu yoo jiraate gargaarsa dabalataa barbaaduu caalmatti fooyyeessuudhaaf kan jennu jechuudha. Har'aaf kan hin qabadde isin adda kana fakkaata. Qophii wal fakkaattu hanga walitti deebinu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti. Ciao. Peace.